بابي Chico Yamu lafagaw anarrafun si'a narrafe firrafne irrafne jechufis cisa korran jira ما فنجيسا وانا الرفامتي أول جرم أبا إجولي لما tokko dhalatee tokko osoo inni hin dhalatin yemmuu inni gadaamessa keessa turetti ani ni du'e. Akkasuma komitee masjiida ijaaru keessaa tokko obboleessi kiyyas na moggaa hojjate. Abbaan keenya sooressa ture, lafa guddaas qabu. Ani karaa haqaa deema, haqaaf dhaabbadha. Garuu obboleessi kiyya sababa ani haqaaf hojjadhuuf diina na godhate. Lafa abbaan keenya nuu qoodan dhiisee kiyya fudhachuuf akkasuma birrii masjiidaan ijaaraa jedhames gara dhuunfaa isaatti deeffatee itti fayyadamaa ture. Ani kana dura dhaabbadhe. Ani kana dura dhaabbannaan anaa fi haadha mana kiyyaas ni ajjeese. Ilmaan tiyya kophaatti haftee rakkachaa turte. Garuu guyyaan barriis baraan walitti of kennaa dhufe. Diinni kiyyas mo'amee haqni ijoollee kiyyaas ni ba'a. Masjiidni duraan dhaabbates ni ijaarama. Awwal akkami nagaha? Naguma jirta? Fayya akkami? nagama maarree maa ta'ettan? Lakki mucaa kanatti orrota kennatan itti mul'isaa dhabsiisan. Mucaa kee kanatti? Mul'isi akka gaariitti itti mul'isi. Nafira fuudhida kennamoo abarsa wanta naaf nangalle ra'aan mudide maaf jala eelale utuma naaf galu maaf nangalle. Assalamu alaikum. Akkam nagaa jirtu? Fayyumaami? Nagaa alhamdulillah bareeda. Akkamne jechi barre simintoon sunillee dhumeetiin jira. Feerra ijoolleen akka bu'u godhaati akkas kaamallee inni sunillee akka ergamu godha. Taa'amuu qaba maali hojiin dhaabbatee jira hojiin dhaabbachuu qabu. Dafeetiin hin dalagamu qaba qara saffisaan deemeetiin jira amma kunoo dhaabbatee jira akka dhaabbatee kunoo bulii 15 akkamiif deemaa jirra. Isinuma eeguu jirra maali makiinaan maal ta'ee dhaba mare?
Rakkoo qabu ka gara kenna nu jechi dhimma gara kenna jiru hinfinna rakkoon hin jiru. Mallaqa yoo nu bira ga'e kun ogaduma dhiisaatiin hin jirra. Haa ta'uuti jechi ijoolleen koreellee inuma dalagaa jiran walumaan dalagaa jirra uma baay'ee wanni hin jedhan hin jiru. Rakkoon qabu maal san maal eenyus hime qara. Jechi sun rakkoon qabu sun hinfinna rakkoon qabu waan nu bira taruu miti. Waan nu bira tarullee ta'e rakkoon hin jiru maal gaafsanii mee jarallee garuu bilbilii fi waliin haasa'iiti akkas wallaahi rakkoon hin jiru. Spirit so bad I put him. They got them. You must say, I was saying. Dufne simbira genne bakka dufne amma waan inni namamuuf nan beeka jedhe wanni jarri naamtuuf waan gootu ani garuu jechi ilma kiyya ta'uuf si amana waan ta'eef hojii keellee wama kamiyyuu si amana jechuudha. Dhimma kanaan wanni jarri naamaniif amma mallaqa masliitaa san hin nyaanna jedha. Anammoo hin nyaannu hin du'a malee jedheetiin kanarratti narratti qabsaa'aa jira waan ta'eef yoo kawaa ta'ullee taate amaanaa wanni hundinuu waan sitti dhiifamuuf jabaattee waan masgiidaa kana dhimma masgiidaa kana jabaadhuuti jabeessi yoo kadabrullee taate wanna hundaayyuu amaanaa sitti dhiifadha jechuudha. Kanaaf jabaadhu siin jedhu. Ayyee rakkoon qabu kanaaf wanni isin jettan bareeda. Kanaaf inni tokkichi waan tokko gochuu hin danda'u anillee isin faana jira waan ta'eef rakkoon qabu bakka. Galmaan ga'uu qabna. Galmaan geenna inshaallah. السلام عليكم. لفتني. أقول لفتني أما لمي تكلمي سمر بعد مارسيتني. أكما دران حجتات ترتي لما ما تسوى مف لما مسجداتي. مالي فيه كي تنكتوتا تموتو ملاك ويتوم مرجمه. تكرس مسجد هنا تيجي مسجد نكون دموتو جارمي دهنا جيجرا. ملاك أصلا كام مرجمه كنا دموتو أك أصين ترتي. Hojjetamee xumuramee keessa hojjine innaa yeroo qaaleensi jireenya mallaa kanatti fayyadamee booda dammotu malleen biraa duubaan dhufuu waan danda'uuf jecha iddoo amma jiru kanarratti hundoofnee mallaa kana walumaa galtee dhannoo akka sadanitti itti fayyadamnaa yaada jiru dhuunfaa kiyyatti hundeeffateeti kanarratti dammotu isin adda kiyyoonni hojjechuu danda'an hin jedheef jecha koree waliigalaati yoo nu sadan dammotu waan kanarra akka waliigalu taate kanaan miti waan kana walitti hojjechuu dandeenya yoo ka waliin galle taate dammotu waan godhan hin jiru kanarratti dammotu yaada keessa waan barbaaduuf jecha iddoo kanatti isin barbaade. Dhimmi amma jedhaa jechuun naan galle akka kiyyatti mee maal jedhaa jirtan? Ifa siin taane? Ifa naan taane. Okay, siyoo? Sini kateera? Okay, egaa si galee bakka rakkoon qabu isa walumaa galee ammaaf si hubachiisan ammatti dammoota waan hojjetamu bu'aa kana wal qabatu kan hojjannaa jechuudha. Ayyee rakkoon qabu. Mee jecha ana wanti kun wanni ati haasaa jirtu kun osoo naa galuu dhabiin jechi mee maal jechuu barbaadde yaadni kee mee maal fakkaataadha jecha akkamitti walii galtanii isin inni immoo fakkeenya amma wajjin dhufne akkamitti walii galtanii wanni kun mee akkamitti naa ibsime. Ayyee ammaaf kana jaalasiisuudhaaf yeroo nu jiru waan ta'eef jecha malleen amma bu'ee jira mallaqa san baankii dabaasuun dirqama kiyya waan ta'eef jecha amma isa wajjin taanee achi deemna siif ammoo yeroo bal'aa jechuun wanti tokko siif fudhaaf yeroo bal'aa waan si fudhatuuf jecha
nutti illee naarini homaa rakkoon qabu akkuma jirutti oolmaan hojjenna waan ta'eef jecha ammaaf dammotu yeroon qabu dhumatee jira gara mallaqa baasuuf deemu waan ta'eef kanumaaf itti godhamna. Amma waan jedhu mallaqni yooni baantu ba'ullee jiru. Wanni ammoo jechi isin walii galtanii mallaqa baasnee akkas goona kana goona qaaleenyi jireenya akkana wanni jedhamu takka jiru. Ani du'ee bada malee mallaqni sun baheellee hin nyaatamullee du'u naa wayya malee bas. Isin waliin illee hojjennu waliin hin hojjennu akkanatti bakka. Ayyee fiigee beena fakkaatiin nama rakkoon qabu anaafatiin nama lamaan na wajjin jira. Mafranno yoo dhiqadhaan kana olii hojjechuu dandeenya waan ta'eef jecha tokkochi inni fiigee fayyadaaf ammaa dhiibbaan nurra fidu hin jiru haa ta'uti garuu waa wayii fiduu danda'a ammatti inni dhiibbaan nurra fidu hin jiru waan ta'eef jecha inni guddaan anaafatti walii gallee lana fakkaata walii gallaan yaadii kana irratti ayyee gaariidha adeemu amma Agamamu malik sudah selesai saya kena nama dah bapak. Malik sudah saya kena nama dah. Jadi makilah sana euro kita bedam terus jatuh. Malu jatuh euro masa di mega sudah dan udah. Macam mana? Bakka jalti isaanii naa hojii akkanaa hojjetu barbaada. Hojii maqaa sanii muduraan hojjetu. Naannoo nama kan na rakkisitti jira beena. Sanirraa bakka akka kararraa qabdan barbaade. So ijoolleen hin jiranii. Ayyee bakka kun hojii keessanii waan ta'eef naa hojii yeroo booda geessisan waan keessan muduraan jiru tuma hojjettanii naa hojjettanii. Ammatti garuu inni hin barbaadu yeroo gabaabaa keessatti akka irraa naaf ibsan barbaada. Nak nuju ke sana pakai. Baka kasih nami sudah mau tu mana di mana poin sudah nak betul di mana kisah batalai kisah tu lah pada kerat. Betul saja. Karena aku dah mau tu rewan nuju ke sana tiba-tiba ni jadi. Karena wanti. Utuma nafgalu madru mafna Rangko rakate rakina farsiti abjuhi kadabde gurma rakate Iga amma yomi kadadoni jirati
hamma hojii keessan hin beektan inni eessa jira seetan boqqolloo yaaramaa jira reeffan argee bira ol taree kunno boqqolloon inni kun ooruu itti keessanii kan keessa achi gara gadaan sun ooruu keessa jira achi booda reega keessan hin beektan waan ta'eef jecha kaasuudha achitti hin tuutan garuu achitti hin tuutanii achi fuutanii gara butaa biraa deemtanii maaliif yoo achitti kaa'inni waantota isaanii shakkamuu mala waan ta'eef jecha achirraa fuutanii gara biraa deemtanii kun waan isinitti hin qabu kun hojii keessanii kanuma fakkaata inni immoo oruunis keessa jiru oruma tanatti aan tolu gara gadaan mucaafii irra boqqolloo keessa aramaa jira kana fakkaataa jechuudha silaachi isintu itti fida jibadha waan jiraachaa jireenya koo itti fufuun eegale. Qonni bareedaadha. Bareedaadha kun qonna keessaan aramatu jira. Aramaa jira akkas gargaaru jira. Maal jechuun kun When I'm sorry. Fashion. Kita banyak ini ngerti jujurnya wan kini cerita jujurnya kita banyak wan cerita yang lucu dia dan itu apa? Instrumen pasti. Mungkin apa anjur jalan kata gue agak mungkin jalan mana ini agak berbeda. Tidak bisa kembali dengan senang terjuk. Nama lain yang ketinggalan tegak berat nasi ni cerah. Sekujur tu account mana lah sini gue sini dah. Nama jadi sambil karena bodoh lu jiwa, jiwa dan jalan terjuk. Beri nak. Pakai account teran
gadis. Tapi kau makan. Kantor di Jerawan saja. Ayo, cepat. Kamu suruh senagi. Kita sih. Kota Cikara dapat. Berapa pun dapat. Siri. Kamu ni kundu mat. Ama. Lamatin di sana jera geram. Nada motu. Malain kun ada sini aja. Ya, tiga ada. Arti cile malai bebus. Nak kafan kunile. Kita dabar sih. Arab berban. Ada harganya jera man. Ya, segala sakit. Ya, Rabbi, orang boleh lihat semua. Ini aja malah ini jerat bijut. Ya, boleh tak? Ini jenaro malah ini beras ini tiga kamu tentang anda masih jalan tu. Ijoolleen baay'een as hin jirtu miti. Sirriidha malee xiyyeeffannoo. Ijoolleen boodayyaa ta'eeti sun inni beeku afaan ifaa as hin jirtu. Kaanadaa jira inni naa dawwalaa jiru. Isin akka hiyyummaan tuni carraan maali sirra jira bara miidhama biyya keessaa haala nama hin baafne tun. Amma waan seenaa irra fakkaata. Turtee booda beektaa.
يا لا جرتم تك دينك Maal ta'e? أبغى من هذه بقى يوتنا جنسية كم تكلم تقولن أمون تقول يوكان مرتي كيسان تكتكان سنجيس يوكان تاني تو كاين إنترن كيسان تدمرو واو يتوقع بس دكتور وانت كنا بيت لورا namni mas tiada mampu nama judi ya kisah ibu dan begitu kisah itu kalinya nak berarti kapan nasi yo kan dah motu ibu yang nak kisah lagi kan karena dia juru ke pukul kisah an cingkam itu kan dah motu kan andra tuan berbanding jadi sini kena rawan tak tahu berbanding karena mana jadi doktor wanta berbanding Maal ta'e tiga rawanin kuni maal irraa kan ka'e yuusuudha. Doktor keessa isaa akka bal'isee sitti himu qaba yeroo baay'ee sitti himuu danda'a kan waan ta'eef jecha amma ta'e wanni jiru gottaa kana osoo hin yaalamin ture akka waan ta'e gootu qaba kan waan ta'eef jecha doktor jireenya kee kan fuulduraan balleessin yoo kan taane ta'u taate damootu jireenya kee keessatti siif illee dhiibbaa qaba ani lubbuudhaan ishee sifatee jennaan doktor sirra dhiibbaa qaba. Kan waan ta'eef jecha waa wayyu. Ishii maarree jettan karaa waan ta'etti deemnaa maarree karaa fooyyootti ilaalle karaa ta'etti deemnaa maarree jettan akkasitti beekama waan ta'eef. Doktor wanta itti waan kanaan guutuu yoo jiraate na bira. Innaati waan sirraa eegamu waan kana qofa qofa kana gannaati kun waan ulfaatan Tapi terus mana nampak sih mana sih jenis itu? Karena nanti cucu mana kas ibas rakau tu ni. Nama tak boleh kerja kan? Jerenya ke kurang betul sih. Karena so kasiti inta ini ani ilma nama jesu gara jira ditille gara biti tille be tawani bunira kodan fata garu jadi. Karu nanti fakka ni ani ilma nama kana kan itu jesu. Jadi itu bana mima sih itu fakka tu. Dokter ada men be sihar. Garu yang mau kuan haro mujat ben. Karena nanti cucu pun turun. Karena ni hadda kala isa wani takalama mi kana bayo jadid gosi sejra ufi kira wucho sannan kana ante wicho sibille ma fil katti da kuma wani sun da ki basra ki gesunyo sanwan ti ifjecha atam bayle baba disi yogo chulande te gut yo kana da motu an allowance da ki gesi sunate marre wango gocho sa da wango chulande marre gajit sananga garumatatti akumatatti lalle jechu garumata ini jinne yo dinne yo jitu berbalik tiga orang nanti lepas kami orang akan mereka mana nama jitu ni sunu rayu rako go tu malah lalu garumata ti dena tidak ada doktor lah kamu sih garaj terus amon itu pun aku cuma jut bodoh batas nasu nah nak hari itu berarti kapan nunggu Kisah orang kenal bodoh tu orang distribusi butuh sih pun dengan garu yang muat si gerti jadi lena fakar dalam maka itu di mana dokter kesini Marfee kansarii kennitaa fi isaanii kan hin deebi'aa booda.
مرفي كان سري ولا نسيجلت تقولوا مرفي برا ولا تيجي مرفي دي مرفي أسد تجوا ده سوبر واحد تيجي تيجي كي سبوا بربا مرفي كم يكون ده كم مرفي كم ولا مرفي كان سري ولا نسيجلت تقولوا مرفي برا ولا أما تقولوا مرفي مثلا كم ولا كذا دكتور ولا مرفي مشين نجت ولا مرفي برا ولا نسيجل مرفي كان سري ولا نسيجل كاتورا مرفي برا مرفي سنم ولستا مرفي سن ركا أسي أجي جتهم بانان اتجاه تمام mana kanasi ani awam ko tungkau ora marfe sal marfe sal ka اتجاه tama si marfe awam ko tungkau marfe Kami itu baik buta dari kulit sana. Harme, Hinduin harme ko Hindu tare harme Hinduin ka harme abban ko le itne jise de Hinduin ka harme mucha matika ke na sallate devi te harme mucha ndaim de anto ka harme nu devi ka harme kien duin ka Hinduin male harme Hinduin harme Hinduin harme
abbaan kee nama akkaan nama biratti jaallatamaa ture. Abbaan kee nama kabajamaa fi hayyuu seenaa ture. Abbaa lafaa fi lafee biyya keenyaa ture. Garuu osoo inni nyaatee hin quufin, osoo inni ijoollee isaa dhungatee hin quufin, diinni kararraa isaan qaba. Haa ta'u gumaa abbaa keenyaa baasuudhaaf oollee bullee guyyaa tokko dhima ba'a. Ani Kaalid obboleessa kiyya wajjin ta'uudhaan waan hundaa har'arraa jalqabee ni taasisa. Sheemaammaan hiyyaa abbaa kiyyaa ture. Amaanaa abbaan kiyya nuuf dhiise nuuf kennee ture. Abbaa biyyummaa keenyaa kan ittiin mul'ifnu guyyaan guyyatti barris baratti of kennee har'a geenya. Amma boodas waan ta'u amaanaa abbaa ijoollee xiyyaanaa kenninaan jedhe natti kenne waraqaan kana yoo guddattan lafa abbaa keessanii ka ittiin mormattantu kana waraqaan kana malee garteetiin lafa isin harkaa saamani ijoolleetii hojjadhaa rabbi barakaa isinii haa godhu lafa kunoo kanaan akkana godhatan jabaadhaa. Kun amma ijoollee eenyummaa lafa keessanii kabeessisu isinii galaami kanaan malee namni isin harkaa fudhata lafa gaafa gartee gurgurdattan lafa kana falmitanii abbaa keessaati jettanii harkaa fudhachuu dandeenya. Isinii galaami abbaa kan keessa namni ajjeese obboleessa abbaa keessaniitu abbaa kan keessan ajjeese lafa abbaa keessanii kanaaf falmattan kun eenyummaadhaan. Kanaafuu ijoollee gaafa gurgurdattan dhiiga abbaa keessaniillee akkatti kafalattan isin hin kafalattan. Kanaaf abbaan keessan amaanaa jedhee natti kenne jabaadhaa. Amaanaa abbaa keessanii isiniin ga'e isin galmaan ga'uu qabdan. Waan isiniin jedhe deemaa bakka amaanaa abbaa keessanii gaafa gurgurdattanii kafattan deemaa biyyee. Barsaati kan jenna barsiise. Mana mi daftar. Ini lah komunikasi baratak gimana ya?
Maalitti gadi jettanii irree dhaabadhaatu manitti haasaa isin irraa siree barsaa. Daraba'u. Ofin argitu atu. Isin rakkoo bira isarraa qabdan malee kun qobee hin Main barsiisa. Mee abaabatu barsaa. Marattoota ol ka'ee deema osoo inni caammaa kana baafate. Barsaa. Barsiisaa biratti akkana ta'uun waan biraati. Miidhamne barsaa. Qalbii barsaa. Barsiisaan qalbii duraanii qalbii kana fiinyaa mucaa. Kana fiinyaa mucaa. Isin durriyeedha. Mucaa yoo akkatti ilaala mucaa barumsa ofii hordofaa malee waan biraati jennu. Isin garuu waan biraati jennu. Caammaa isaatiif akkana gajjatee honnoo ta'a malee barsaa. Badiin inni dalagu. Abbaa keenyatti eeggannu kaalsii keenya miccatu caammaa keenya yeroodhaan dhiqu yeroo achitti jechuun ganama wayita kaan harka keenya dhiqannee fuula keenya dhiqannee qulqullina qaama keenya akkasitti eeggachuu baranna. Maamila kennaaf himee kana kalee kan baranne isin lamaan awwaala isinitti himee jira rakkoo addaatiif dhufte isin lamaan gaafiin himaa Maal dhiqattee? ani namni dhiqattan jira hin jenne kalee maal baranne. Maamila keenya ni kabajja. Dabalata ammas meeshaa as keessa jiru figgannoodha. Akka tajaajiltu asiin si gaafadha. Akkasii gara hojii keetiitti seentaa. Iddoo horii isaa jirtu fakkaatu kana gadhiisi. Maal akkana hidhatu? Kana godhanis. Maal akkana hidhatu? Kana hidhi duubaa keetii godhatti. Asii walii hidhi duubaan. Muuxannoo qabeedhaan turre. Fakkeenyaaf hojjetanii as kennanii. Muuxannoo qabeedhaan jettee na fakkaata. Tasgabbaa'ee tola. Akkana kun seerichi isaa akkana. Si galee ta'e hojii keetii fufu. Maal ajajamta immoo? Roga wayiitiif si barbaade. Akkanumatti hojjetaa iyyuu? Seerri akkanumatti hojjetan. Maal rafaa hirta si fakkaate moo? Maaltu jira? Wanni jiru gaafadhee dhufaa. Maal gaafadhe? Hin beektu waan keessa jiru? Waan jiru gaafadhee. Maal jechuudha? Maatula dhiifama maaltu jira naan jedhe maaltu jira jedhan. Sila akkamitti maaltu ana gaafattaa? Hojii si kenname wantoota jirutti himamee ture inni. Ana gaafattaa? Maaltu jira hojjetaan tokko nama ana manaajara gaafattaa? Amma deemiti wanti jiru paastaan jira, firfiriin jira, saanduuchni jira, faxiiraa jedhiitii itti himi. Si galee ati qoy ani waan sirra na ajaa'ibe hojjedheen ture ta'e mana namaa keessa. Hoteelota keessa hojjettee turte moo ati sila ala hojjette biyya alaa keessa. Amma deemi jirra. Sila maal jedha? Gaafadhe. Maan deddeebisa mana murtiitti miti barku? Gaafadhe wanni jedha. Akkanumatti hojjettanii iyyuu? Dalagaan keessan kanumaa iyyuu? Gaafadhee dhufe bara. Tole maaltu jira? Garaa beelaatiif osuma mee maaltu jira? Paastaan hin jira. Paastaan maal? Paastaa? Maaliin jira? Namni keessa hojjisiisu hin jiru kabira moo keetti man?
Manni keeti? Injira abbaan injira. Tole firfirii naaf fidaa. Firfiriidha. Buddeena ciccitaa. Buddeena ciccitaa. Firfirii jechuun. Siree nama akkamii maal tafe tola maal tafe ammoo maal tafe firfirii buddeena ciccitaa firfirii jedha. Firfirii fakkaatan aan kun iddoo kun kichinii fakkaatu yookiin iddoo nyaata bishee fakkaatu achi deemna garas gaafadhu seena si. Si maal nama akkamii rabbiin. Mee abbaa mana kottu mee asuma gahi. Manni kun keessanii? Akkanuma jiraattaniiyyuu? Jechuun maal rakkoo jira? Gurbaan kun akkanuma dalagaa? Har'a seenee haa waan ta'eef maal rakkoo jira moo rakkoon qabuuti? Nama nyaata maqaan beekne bara. Jechuun anama beelahee imanuu fidaa jenne malee akkaataa keessummeessaa keessa akkanatti namni hojjetu hin jiru. Ofii amma kanniin dalaysiiftee waan alatti waan ijaaratte qabdaa? Jechuun dhimma jira ta'uu sirreessina maamila irra nu dabran. Sirreessa. Amma nyaanni buddeenni kan jecceetan jiraa miko? Rakkoon qabu. Waan itti naqan kan? Isaan kukkutaati. Isa tokko ajajaa miti isuma ajajaa. Jaha. Tokko isinii fi gurbaanu takkuma deemaame. Maamila rakkoon qabu obsaan eegaa. Ayi bullaayi ba'a. Obsaan nu eega. Ingenne. Tasgabbaa biddeenni mana hin jirtan isin galee hoteela jirta waan ta'eef. Mallaqa kiyyaan bitadhee bar sirnaa miti kun nama wallolle araarsaa hin jirtu. Mallaqa kiyyaan bitadhee tasgabbaa waan naan jirtu hin jira. Gabaa keessa wallolle. Biddeena ciccitaa jettanii? Ciccitaadha. Cicciramaa jira isin dhufa. Cicciraa tole. Cicciraa fidaa. Dafa kabeela qabnaafi. Ingenne. Ani ergamuu malee ergachuu dadhabee naffi rafuu didaba. Kennamoo abarsa wanta naaf naan galle. Amma waan gootu taa'in tasgabbaay rakkoon qabu tasgabbaay. Tasgabbaay jedhan olli naaf illee maal jechuudha si? Ila nyaanni bahee miti. Nyaanni bahee lafallee dhahe. Egaa kana ta'e walaa dhageenyu. Nyaanni bahee lafallee dhahe.
إلا ولا غانجو إلا ما ميلا ولا غانجو يو كله سنم ني لفانياته كفله أني شوبو من أني تيم نيات ماله نما كذي لفانيات تلهم أفان كيسيني موسين ستي ما نيات مونيان سين دابو ولين سين كأس لغة سر دندام تاي سيسورة تاي سبب جدّو بعد وبجاجو نيات تاي مي أنا ما كسر تاي غيرم تاي دام تيري قرباجي سهولي ماله ما قادت كأجا جينون أنا فيني بكبرة والقافن إيه أجا نياتا كنا كفلتي ديم تكفلتي ديم إن أنا سناجر أول مرة كفلتي ديم لا خط جسر أو ما وانا أقرأ تنجو سيركوا نجابي Sahabat tu kan gurba cakap apa? Bakabai kan umat tion aja. Gurba kelola sitma. Gurba malakan ka certe asda lagamo Rabbu maafsir. Malakian ka certe asda lagamo. Hotel. Kenapa nama akal gurba hotel yo di katul sadi. Hotel profesional tu jadi aman. Sadi lagi kata tayam. Kafegal le fulle ka baja wala ka banyu. Gurba nyata fide mata ki yarti ka di akan tinati dire. Ana ka fali gawa jatu. Akan wada lagatte lagatte. Kana la kota Davis itu. Dia pernah kegar gurba Davis. Ana mana rakah apa? Tas Gurba lani sinjara gurba ufur agge ke kana ti cintan ke. Mereka dia nak cuci gurba Davis. Yo cuci tidak mau kalau berarti dia marah kau. Akas kita. Gurba Davis. Gurba Davis. Ambil kita ragas. Amma akatin kafal lebi akatin kafal tu. Yoro gawaran satu. Turi akas mati lagi. Kasmat turu? Mana gini kan? Enu jaram tani bisa. Enu jaram tani. Itu Kamal Said ya Said. Nama makai macam tanda nasi harga atau misai dilla atau sera uji kesat sela mabila kesat ke karpati ujitan toko gafa budani calafanda o mabila sanin kafa lecun kuni sera mabila baru baca dah baik ani mira kes segala ini sini kamu nak berarti nama barat ya nama barat Shango Ganda nama Mbe kata segala ani urusan mabila itu mira kes segala sawa ante if malah berarti kanaf anggap apa sih itu berbeda rakam anggap apa nama kena gargaru kamna nama mamben nama kasmatan janno janne kana gargaru kamna no akana mabaka geneti by the way rakongam even especially gurba fura kege sittiman shinge kege fada lugar bis bay sanga amma fura kege ayin am kege so ki ana olim bay tola ko ya harta senti ya kanati atimo isalle wa atimo barbada hotel keessa hojjechuu maal kana san taane yoo argatte bakka tikaa soqan tole Ibrahim barbaada uffata kee firaa baasiiti amma tana gannee isiiti iddoo kana deetaa amma maa'i takkitti maa'i haadha seentee guyyaa haadha kana waamee gallee paastaa anarra jira wayita paastaa dhuftee jira dangaa walitti nama kadha bayi hojjetaa akka rabbiin ta'e ta dhufee paastaa naan jedha har'umaan dhufee buddeenaa fi ooni warratti ittoo irratti ciise maal jechuudha kun tolaa naan jedha maqaa immoo tolaa miti kuni mindaadhaan ta'u barbaadu.
anaaf kaartaa lafa abbaa kennaa kan arganne harka keenya deeffachuu qabna lafa. Maaliif amma nu gurgurdannee jirra yeroo xixiqqeennaa kennatti lafa kana abbaan keenya waan nu isaan dhaqqabnee akkasiin nutti hin himiniif yeroo xixiqqeennaa kennatti hin beeknu amma garuu waan of beekneef sirritti qabuu ni qabna qabeenya abbaa keenyaa. Anuma jala waan asiin jiru dhagahaa anuma jala bakka lafa abbaa keenyaa kan guddisnee kunuunsinee kaartaa isii kana jechuudha. Akka isiin nu harkaan baanu kaartaa kana. Kaartaa lafa abbaa keenyaa mana ofirraa ka'ee caafii fudhamu jechuudha. Achirraa laala. Achirraa ka'ee caafii irraa ka'ee asiin deemee akkanatti deemee asii hagaan akkana guutti laala gadda kasan guutti wanti kun abbaa keenyaati. Lafa abbaa keenyaa kana immoo diinni akka barbaadu. Dhageettee waadaa walii seenna kana. Ishii kana ammoo lafa kana wanna irratti facaafnu yookiin wanna irratti dhaabnu lafa keennee akkasitti seeraan lafa abbaa keenyaa kana kunuunsinu malee diinni yoo sun harkaa fudhataa beektaa. Lafa kanallee guutuu isaa yoo achirraa haga achi akkanatti bahutti lafa kana guutuyyuu yoo maqaa abbaa tokkootiin kennu booda seeratti illee gaafa yookiin lafti kun seera jala ooluu deemutti illee namni harkatti naannessuu danda'a waan ta'eef gara garii irraa harka gimmaas maqaa keetiin harka gimmaas maqaa kiyyatti deebisnee lafa kana hundaa harka keenyatti deeffannee anaasii obboleessa jechuun dhiiga tokko nama dhiiga tokkorraa bahe waan ta'eef akka obboleeyyan dhugaa waan ta'aniif nu lafa abbaa keenyaa kan sirnaan kunuunsinee jabaannee hojjechuu qabna dhageette. Ishii walii gala kana waadaadha dhageette. Kaartaa kana ammoo sirritti kenna. Atillee lafa kana hin dagatiin achirraa ka'ee haga achi gahu. Daangaa isaa marayyuu sirritti kunuunsina dhageette. Ammaaf Usmaan jedhama. Abbaan isaa masjiida ijaaraa ture. Nama akkaan amanamaa fi jaallatamaa ture. Masjiidota 20 ol ijaaruudhaan masjiida Mubaarak kan jedhamus jalqabee osoo hin xumurin biraa du'e. Birriin yookaan mallaqni masjiida saniif ramadame diinaan ni nyaata. Achumaan masjiidnis ni dhaabbate. Ilmi isaa yeroo san xiqqaatu garuu yeroo keessa barris baraan yeroonis yerootti of kennee guddatee amaanaa abbaa isaa san bakkaan ga'uuf kutatee ka'ee gara Roobeetti qajeele. Roobeen yeroo manna haaraa seenee baajaajii yaabbatutti faayilaa akkasuma kaartaa akkaawuntii irra waan jiru mallaqa kaartaa masjiidaa fiizaa Ameerikaa fi kanneen kana fakkaatan boorsaa keessatti qabatee gara Roobeetti dhufe. Wayituma san akkuma baajaajii seeneen borsicha lafatti gatee qajeele. Borsaa kana kan lafaa arge ilma Awwal Kaalid jedhama.
sakoranjira. Maluma kiyya taasisa. Makuma fancisa manarrafa miti. Gaafi deebii dhabdeet na keessa marmarti. Akkam fayyaa jirta? Maal gudii ta'e hin dhageenye? Yaakkamin ta'a. Mee nadhiis shaanxaa kiyya boorsaa kiyya waraqaa akka jiru dokumentiin tokkochi keessatti nafne roobe deemee miidhageette. Roobe deemee achitti gatee baajaajii yaabbadhe amma bakkuma fuudhuun qabu bakka buluun qabu waan uffadhuun qabu birrii nyaadhuun hin qabu. Buukiin illee achi keessa jira. Amma akkuma goote na godhime. Akkasi beeytaa wanni takkanatti nafne waraqaan faayiliin ka masjidaa kaartaan masjidaan ijaaramullee wanni takka nafne ooma takka unkaan lafaallee ka abbaan keenya nu dhiisee deeme hin beeytaa hundi isaa waraqaa san keessa jira. Akkanat deemeenii ooma takkanatti nafne masjidni illee birriin silaa nyaatame jedhanii akka hin dhagayetti amma waan gara deemu hin qabu. Uffanni isallee yoo jedhu nama mukni illee hin jiruutu biyya muka hin qabne. Yee wanti haaduma sanuu sila birrii eessaa fuudhee bitaa haaduma uffanni sun sanuu birrii hin qabu. Amma ati akkuma goote na godhu birri manaa eegine homa galuun amma waan galuun barbaada. Silaa namaa namarra dabarsanii dhaloota dabarsanii ansanillee galmaan qabu hin dandeenye. Amma waan godhu hin qabu buukiillee hin qabu kaawwanni takkan harkatti nafne anamma harki beekumsa birrii buuki manna shifeeruma wahiitiin laali shifeeruma karaa kana deemuun naa kennu. Ani ka du'e ani waa jira amma jiru akka waan hin jirreetti ilaalamaa hin jiru amma takkas godhu birrii shifeeran naa ergi naa dawwalii lakkoofsa isaa naa kenni taargaallee qabadhu. Akkas godhe bakka. Wanni sun akkasuma ta'eeti. Amma beeytaa birriin buukii irra jiru akka jiru biyyeeni 75 wanta kanatti nafne buukii irra jira. Karaa birriin suni na cinqanii warri baankii asin na rakkisaa turanii. Amma sunillee hin jirtu. Paaspoortiin kiyya ka Ameerikaan deddeebi'u waan takka keessa jira. Amma kuni rakkoo guddaa seenee jira. Masjidallee ka abbaan keenya jammare kunno galmaan hin geenye masjidni roobeen keessattuu hin argamu jedhanii ka ijaaramsa inni jammare sani an silaa isa galmaan gahuu yaada qaba. Amma badee amma waan godhu qabu rabbu wanarraa fudhate hundaa mi'a tamma tan akka goote godhi akkuma galu mee yoo magalillee akkuma galu na godhu. Abjuuhii kadhadhee daddati shifeera kenni shifeera soqii waan sani itti naa kenni homa galu. Egaa amma yoomii gaddadoonni jiraati.
guddaa caale guddaatu xinnaate kanaafan aadaa deebii saafan dhabe dubbisaa na dhibe affira fuudhii awwa kaanitti dabalatee na ergaan jiru amma akkamta yaa rabbi furmaata naa inda wani yookaan nyarbunaan jedhu maadaan na arsa maafan aan yaa rabbi kaasiman irraa fudhate aan ergamuu malee argachuu dadhabe affira fuudhii kennaamoo abarsa wanta naaf naan galle ra'aanuu didee maaf jala eelalee utumaa naaf galu adumaaf naan galle nagaa qabatamaa fi waan keessa jiru himattanii akka dhaqxan isin beeksisu waaw garaankoo rakkatee rakkina faarsiti abjuu hiikadhabdee gurmaa rakkate egaa amma yoomi gadadoonni jiraati Hello. Akkam nagaa. Beeksisa wayii argee borsaa wayii badeedha. Borsaa humnaa jaalallee borsaa badee. Milikkata isaan beeka borsaa diimaadha waan adda gommaa maaliif akka keessa jira borsaa guddaadha. Borsaa guddaadha. Guddaa caalee guddaatu xinnaate kanaafan aadaa deebii saafan dhabe dubbisaa na dhibe affira fuudhii eenyuu gadi abjuu hiikadhabdee gurmaa rakkate bilbila kam maaluma jedhe dubbisni isaa kun akkaataan bilbila armaan gadii kanaan nuqunnama bilbila armaan gadii kanaan nuqunnama ishi meeqooyka hello nagaa akkam fayyaa jirta eenyu jedhamtu ay beeksisa wayii kalaxafame argee boorsaa badee wahii jedha boorsaa santu anillee boorsaa wahii gate boorsaa sani kiyya ta'uu hubadheetiin isinirraa fudhachuu barbaadeeti eshi inima milikenni keessa jiraa miinima akkamin himni mee wal bira haa geennu wal bira geenneen dubbannu milikenni isaa boorsaan baagaala gurraacha waa hedduu keessadha dokumentoonni garagaraa paaspoortiin illee buukiin illee waa hedduu keessa jira akkasii wal bira geennee taanii dubbanna yoo wal bira geenne hoo mee eessa haa goon eessatti isinii anja bakkuma isinii anja dhufaan eessa jirtan silaa isinam bakka achuma isinii dhufaan eegaa yookaan ishi ammuma dhufa yaa rabbi galanni keeti
Bilal? Bilal? Mucaan maanta obboleessi. Mallee osoo sirreessin bee yaa. Obboleessi kiyyaa. Har'a bakka mee osoo isa barbaadutti hin ka'in dura borsaa kan haqa namaa kan ofirraa galcha. Booda inni illee dhabamee ani illee dhabamee hambaatu illee asii dhabamti. Maali wada wada. Abjuhi kadhabde gurmaa rakkate egaa amma yoomiitti gaddadoonni jiraate. Shaasheti mana eege bakka borsaa kee fi fidee dhufa sa'aati mammaa kanatti hin eege. نقام يا كم نقا كم يسين تامي يا ربي إيه قمة دنسين إيه قمة ده كمان إيه قمة كي قلما وان با يك ركون كوما دقا با إيه سجالته فمالي في بيته بورصة كنا كيس واي مسجدة واي دوكمنتي جرا تجرا بيته أرجع جرا باهري فدي وجسم فاني ويتا دوكمنتي في كارتا مسجدة أرجسم فاشي الدوري فدي مالك أرى لي سنة ريفة تيجي مالي في كارورا نمني تكوكاية ويتا أركتي كمان نوع نما نما قدي قلته كمالي قمة دهين يسيت عيري فدي سيتا تكاكنا اللي ريفة دين بيكو نمنا كنا ريفة تولين جرا يدي هذه بيكو أني مرة فورا كوكا مرة ركوي تجرا ما قد ترى har'aak borsa makeessanii fi haqa mateessan tan ofirraa geessaa dhufe malee yeroo ani obboleessi kiyya xiqqaa tokkotu jira yeroo ani isa manatti dhiisee borsaa wajjin mana taa'ii fi borsaan kun illee haa taa'u tiin illee haa taa'u jedhuun hattaa'i mana kana jedhu sa'aatima sanitti uummata onni wayitti jira. Uummata akkamitti jira? Warroota nu jibban jechuudha. Jireenya keenya kana warroota jibbantu jira mucaasan sa'aatima sanitti dhufanii obboleessi kiyya san fuudhanii taphatu. Wayita obboleessi kiyya fuudhanitti yoo borsaa san fiddeen dhufin waraqaa achirraa laxxafanii taran maalatti yoo borsaa san fiddeen dhufin obboleessa kee illee argattu naan isaan akka kun akkas ta'e obboleessi kee san akkasii qabanii taranii akkasii kana maali yaaddaftare kun wanta karakkoon qabu kun anatu si hujja wanta anatu si hujja wama takka rakkatiin kanaaf yaaddayin ansir wama takka kana rakkoon qabu kana waan yaaddu jettee yaaddoftu qabdu mucaan kee illee amma sii gala amma gasii dhiifama ulaagaa jiru hunda ana si guuta kana wanta akka rakkatiin mee waa'ee maatii keetiin himi akkami abbaan kan kee jiranii eenyu yusuf waan nama gaddisiisuudha abbaan kee beekamu waa'ee makeessanii akkuma amma isin itti deemtan kana irratti isaan duraan namni yoo alaa birrii itti ergee birrii sanii masgiida hojjechiisaa ture kaartaa masgiidaa irraa qabu sababa sanii namoonni wal ta'anii birrii san nyaachuudhaaf sa'aatii isaan wal gahanitti abbaan kiyya kun dura dhaabatee morme ani birrii kana hin nyaadhu haqa namaatiin illee haqa masgiidaatiin illee rabbi irraa na gaafataa jedhee dide. Achi booda uummanni kunniin abbaa kiyya irratti tarkaanfii fudhata. Abbaa kiyya akkasitti walumaa galatti abbaan kiyya lubbuudhaan darbe. Abbaa kan kee eenyudha maqaan yeroo asin dura yeroo abbaan keenya jiran seenaa wahii na himanii turanii as keessa namni wahii masgiida osoo ijaarsisu diina hedduu qaba akkasitti ajjeefame jecha wahii na himanii turan. Way isaanuu ta'a abbaa kan kee maqaan eenyu na himne?
أباك يا مكان شاولي يا ربي wanni abbaan kiyya gizee jiru seenaa isaa takka lafan kaa'u afaaniin buufatu waan isaa waan shi awwalii kana dubbataa miire wayyoo obboleessa kiyya adaa nama wal beeku nama firaattu yookaan nama walii wanna jedhutu wal wallaalee akkasitti sabbata galatoo amma booda jechuun wanni kiyya waan keeti wanni kee waan kiyya amma booda wanni kiyya waan keeti wanti kiyya waan keeti sigale qabeenyi kiyya waan hammana jedhamee hin tilmaamamne jira wanni abbaan keenya na dhiisanii deeman lafa ooyiruu ta'ee manniin ta'ee waan garagaraatiin qabeenyi kiyya kan tilmaamamne jira wanti sun hundi keeti har'a booda wanni sun hundi keeti kiyya akkasi qabdee deemuu qabda sigale waan hojjenne hunda waliin hojjenne jechuudha akkasi amma booda waan akkasi hin yaadin jechuudha rakkoon qabu kunaa يادين امسك ما تقرب أما بوليسك يا كم أرجعت ودان داري مي أنا كم قول أما ملا دوفنا أما ملا ندوفنا أتي بورساك أبد وديم بكجر جرت أما مجد ولا أما يجولد ولا سدوك هندفني بورساك أبد ودي قرو مجر جرت بيتشادي أنا سدوك ده ولا سدوبان دوفنا ركوت أيه إيش هلو أسد أكم نجح جرتا إيه سجرتا أما وانتي قوتو وجابور ساكي حركة أبو سن أبوليس إساء جولين قبني وان حركة إساء حركة جولي جروف أتنتما يرو قبابدو كيس أكد افتي جولي سن حركة نابافتو أما وجابور ساك أبتي أسنغت تريجرا دوبان جد في لك أبي يرو قبابدو كيس ستي دوبان إيشي يا ربي قلني ست الحمد لله هذا ربي كنا منقته كما شانتاتي أنا قلت ربي فاروق ربي حديث أما مسجد إجارة ما جرود لي ولاقا أما كرنا هركا في وقت نقدر على كتات الكون تفوفو قبا مسجد اللي إجارو قبا ما تسعد لي دولي في أمامي يا ربي قال أنا سكت هذه الأرض كما شاء الله كم أركب كما واعي مسجدة سنين في ورقين في معلم في أبين في قاعد في نعم فارون سكت هذه الأرض ربي كي أنا مركب
ke tenan kare itinin tu Betul. Bisa ngerti ya? Aja. Wanna tibe ko pura keta sikki da wore sikke na बहुत साले का में मुचाले का बात बहुत साले का बात मिंजरे बहुत साले का में मुचाले का में थे रगेते बक्कना को ते तेनी बक्के अव्वल चोरीगा तने बेतनी बक्कसनी को ते तेनी रगेते वाली सिंगे तनी बुलालो मोती नवास माले हिंबा खाना को गोतवा मिंजे जिच्चे तक को लोगों को तारन खाना गलत सिकम Hello. Kami. Mucalle kamne, borsalle kamne. Bakuma itu wala garusani taikiti kota aci kamne itu yolo. Apa bawa mar. Aye, dah. Yes, bos. Mana tu? Mana kau ni bos? Ini batu. Dikit tak? Bani je cuma. Mana? Kau dik. Bamne bala. Bos saya. Shema mana macam rumah beda. Ganda kena ni. Kami orang. Yeroo anti kadet. Mungkin dubbachuu nadaan keessaa callisamee dhuunfaa lafa kennaa fi akkaataa isin abbaa keenya xiyyeeffatan mara isaa fi lafa keenya eessaa ga'ee ni ga'u. Maaltu akka irra ture? Hagamtaa akka isin irraa fayyadamaa turtan lafa isaa irraa takkaan nutti himamee ture anaa fi obboleessi biyyatti illee kuna. Eessaa muddeen hin beeku. Ani mukaa hin beeku wanta akka sadaawwan waan leewwan gochuu danda'u. Ya ada sendiri nomornya. Garuu yommuu ta'u yeroo waan kanneen si ibsutti gaddaa fi maalii fi eenyummaan kun mallaan eenyumayyuu ta'uu danda'a. Ani amma as booda siif nagadamee baadiyyaa fi si argan seene haa ta'u achillee baddee turte lafa kanaan si arguun dammoo tokko nanaasitellee gammadelle gadelle tokkoffaa maaliif naatee keessatti taate iddoo ammatti dhufe kanatti si yoo argu isa yaadatte maaliif bakka ati isaaniin mangabaa jiran sirrimatti isa fakkaattalleedha inni anaaf gammachuu kiyya gaddi kiyya dammoos waan san dura raawwadhe keessatti duuba gaafa deemu hin gadda. Nasun kaya dah motor sebab dah maaf nak muda tarik. Kenapa kerana kanuan sehingga baru. Kanafu isin hundi keessanuu ammat sababa waan kana hunda raawwattanii bira tattanii abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa eegan jeessan bira tattanii obboleessi kiyya waan fuudhuuf deemtaniif qabeenya nama baay'ee qabeenya biyyattii balleessuuf waan deemtaniif kara seeraa dhiyaachuu qabdan. Ammaaf isin hundi keessanuu ka'aatii kara seeraa fi hin haa jedhu.